Isii finna video maali finna video kana isin baasna sila isin ka media kana gubbarratti halkanii guyyaa warri waan akkana kana iyyaa ooltan kun waggaa beekama iyyaa ooltan kun maa hin finne video makana maa gad baastaniituma agarsiistanii ummata kanatti jechuudha nutti nagarsiisne ka isin adda argitan kana video ima fida yume video majettan kana fida yume yoo qabaatanii rasiisin jedha achumatti ilaala yoo barbaadan ol baasaa isin jedhe minum maal samaam sigale laal maakiidhaan maakiin ka walit dabalamneen wani na dura taree jira yafallageen agar binoor silaa qabaattee jechuudha wannumaan akkasii silaa jiraate yellam kuni akka dhibbaan dhibba shuura kan jirren beeka gin binoorim bimaxaam yoo dhufellee ምንም ቀየር ነገር የለም ወን ጅጅራም እንጀሮቹ ሲገለ በዋን ሲ ዋን ተሪ ሃሰው ሲ ጂኒ ዋንም ሃሰው ከነ ሙሉ ፉረዴ ጃለዴ አክሰፕት ጎዴ ዋን ዱፉ መራ ወን ድሮ ደርብ ከነ ይላለቱ ኤርገናፊሲ ወልም መከምኒያስ አይደል ማማ በያን ቪዲዮ ባሳ ቪዲዮ ሲ ገባ አከና ወላሂ ፊደሩፈ fidi me obbolesa fidi kuno video ran namukuma saddeti foytunu la jira tayik gafat adi tasal fardos duratti fida video san gize omara kana hasaun infaqatu gize omara kana dubbachun indabdaru tole efsa fidatte kanu masinin jira galato mawla sensu kesanif amma bayanammo akkarama kamittu tiyechu difama nafsil asmat taga wafsin efsa dandawante ammalle kabaja guddan isinif qab ammalle sin kabaj innille akka difama nago soddaqi yakuma si kabajat tuturat ammalle kabajinni si qabu sibira akka qalbi khaysa himban نابشين مو أبلي يلا ما وان فدا ولين جاني جرو مو جتشمتان إشين جاء ماتي في ورشي جالة النتقل بيجابو ملوان تبي عن المناماتي عن أوغان كي يهابو أوغان كي ربي برتي يوغا أوغان كي يهابو يوشين نامرتز نيني مرتز أنا مو أرتا يرو سنشيدا واجه كنابو أكد يفهم ناغوت يفهم أكن ناغوت فال آيات قررت سيادة ألا تحبون أن يغفر الله لكم عمر المخطاب آيان كن رت كرامتت آيا خنابير أتشين كن خير غرباسني دي فما غود إيجان آيا ربي برهن تركب عمرينو ألا تحبون الله أن يغفر الله لكم سبوا سنين جالتني ربي سنيف الرخوتو سنيف الرد دبرو كان في المنامات نيندو غنغورا دي فما ناغودي ستي بالسي galatomi Domti dubbi wa hunda di fama mama bayan galatomi makki carran kheti fudaddu mal jetta to asirrat Hai rakkoon qabu ani dhiifama godheen jiraa fi innis yoo natti aaree jiraate gasti irraa buusuu hiyyatti dhiifaman gaafadhaani ani isa dhugaa dubbachuudha haamtuu isaa takka illee hin qabu aannan koofalchiisaa uudas na jaabana wallaahi kanaafuu haamtuu isaa takka hin qabu innis haqa qabaa haqa isaa isaaniis hin dabsu dhugaan hojii dhaabbatee jira. Wanti sun dirqama ammallee boorullee jechuu oromoodhaaf dhaabbachuun dirqama gizuma hundaahu haa galatoomu kanaafuu dhiifama na haa godhu anillee gastii irraa buusee isa natti mufatee waan jiruuf ani hamtuu yaadeeti miti arrabni yoo baay'ate nama xiqqeessa beete arrabni kun gisee hamzaati ol baatee nama agarsiisu gabbus gassi buusa si galee hamtuu isaa yaadee osoo hin ta'in namni guddaa akkamin nama arrabse yoo jee nam tokko waan tokkos ilma waan fedhellee ilma biyya takkaati nuti nama hunda caala walitti aanna kanaafuu dhiifama gaafadhaanii jechuu yoo na aaree jiraate. tole amma galatomi makki teenya ato mama bayan waan isin jette dhiifaman si gaafadhaa jette akkamin laalta waan kan banaddo gutak isin lachoo gutak banadhaa mee maayikii firraa kaasa mama bayan
isin lachuu maayikii keessan firii godhaatiti haasawa. Okay. Ustaaz Maamad Bayaan dhageessaa? Waan dubbanne hin jiru waa dubbadhu. Waa dubbadhu dhiifamaa siin jette isiinis gastii irraa gabbuusuu sanii fi achi booda itti deebina. Eda gochi nan irratti raawwatuudha keessuun sababaa jecha nan ishiidhaan jedhu sanarraan takkaa jireenya keessatti dubartii kanaan arrabsillee hin jiru. Natti dhagahame sababaa jecha maal jenna yoo arrabsillee itti biraatti arrabsan osoo silaatti dubartii biraatti kan garuu immoo nama kabajaa ture. Aariidhaaf jecha miira keessa galee yeroo jechi fayyasuun Makeeti qomuut godhadhu wal jeequ jira maakee. yeroo jechi fayyasuun bakka hunda waraabamee wal ga'uun achi guree achi banu jechuma kiyyan taanee itti deemu. Sababa san irratti soonon miidhuma kanarraa bu'aawoma bakka namni nan garre yoo nan dhaqee hojjetan balaa hamaa tokko birratti murteessuuf filadhe jechuu barbaade. Sababa jecha kanaaf yaa hin jira yeroo san keessatti waan sammuun xiqqeetu waa hedduudhaan bakka na miidhamtee buuzina taateef jecha halammafaadhaa kun natti dabalame jechuudha. Jechootan kee kana online irratti arguutu hedduu si jeeqe jechuma ta'a. Hamza jecha kana sababaa bakka ani yeroo san keessatti quban qabuu sammuun waan biraatiin bakka na yaaduu fi na gara galurraa kan kenne dogongorri kun na afaanii bee viidiyoon bakka tanaa fi hundi duraanuu wanni biraa sammuu na baqeesse tana argee achirratti bakka miira keessa galuu eegalee hamma sadarkaa ofirratti lubbuuti raawwadhu takka wallaahi qasaman billaa kun amma ilaa gammaan tanaa mana hundi eessa hundallee jibbee keessaa ba'ee mana bakka biraa jira jechuudha wallaahi. Tole abshir. Nu hundaa'u jara keenya rabbi dhiifama nu haa godhu nuti ilma namaati ni balleessina. Ammoo obboleessi keenya ani wannin irra deebi'ee dhiifama gaafachuuf fadhu obboleessa keenya ibsaa soddaa keenya ibsaa itti dhagahama dhugaa. Keessaafuu jaarsa hoggaa jaartii tuqan hangam akka isa dhukkubsu niin beekan. Ibsaa yoo as jala jiraate yoo nu dhageeffachaa jiraate waan ta'e kanaaf dhiifama si gaafan. Akka soddaa keetiitii fi akka obboleeyyan keetiitti. Obboleeyyaniis soddaadhaas dhiifama si gaafanna ibsaa keenya. Namni numa dogoggora ilma namaati ni balleessa. Maamad Bayaan illee dhiifama si gaafatee jira. Ni taati nuti ilma namaati wanni kun nu jalaa taati. Ilmi namaa ni balleessanis ni tolcha. Waliin faamna kaadira keenya. Guyyaanis iida. Ayaama guddaadha. Jaalalaan baga iidaan itti isin gahe ibsaa yoo as jala jiraate ol nuu seenee dhiifama kana nurraa haaqee balatu intala silaa namaa kananii nama jalatti tuqulleen qaanyii si galee tanaaf dhiifama kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna isin hundaa'u iid mubaarak isiniin jenna bakka jirtanitti obboleeyyan keenya. Warra iida nagayaan godhee gammachuun godhee jaalalaan godhu nu hunda nu haa godhu. Obboleessa keenya Maamad Bayaan illee rabbi nagaya si haa godhu bakka jirtutti. Rabbi gartee qabbana gama isaarraa taate jaalala gama isaarraa taate siif haa kennu. Namnummaan gartee nin balleessee beekee dhiifama gaafachuunuu qalbii nagayaa qabaachuurraa beeke. Akkasuma jara keenya. Wallaahi nin balleessee beekee dhiifama gaafachuun qalbii bareeddurraa. Ani wallaahi wabillaahi wanni na gammachiisu keessaa yoo jiraatte namni walitti araaramee gammachuudhaan adda deemudha. Kanaafuu tara takka isin lachuu viidiyoo banadhaatiti. Hoflaa gammadaa iid mubaarakis naan ja'a. Anamma isin jidduutti dhiphadheetiin jira sii galee. Na hofalchiisaa isin lachuu iid mubaarakis waliin ja'a. Kabajaa fi jaalalaan asirraa gabbuun. Obboleeyyan keenyalleen tanatti gammadan. Yoo neefichi booda namaaf hayyamtan isin lachuu
gammachuu irratti awwanniniin jara keenya nama ol hin naqiniif yoo jiraate maali beeytani wallahi namni lamaan qoftii naa fixatu jeeti isaan lamaan qoftii naa fixatanii haanaaf gammadanii jeeti sii galee namni hedduun akka waan kana dhageeffataa jiru niin beeka maakii teenya viidiyoo banadhu Eid Mubaarakii akka gammannee abbaa manaa qofallee kiyya yoo as jala daddabaana jiraate ilillee haa darbatu Hamza. ibsaa yoo as jala jiraate ani ibsaa kana wanni inni itti beeku wanni ibsaa waan nama aarsuuf illee beeku mucaa tokko ka bareeffatee tolfatee boonee deemu kanamatti hin buune isaa nama arrabsu takka rabbi deeggarsiifte mee ibsaadhaa nama tokko takkaa gartanii jara keenya wallaahi hin tokko koflee gammadee taphatee deemuu malee rabbi akka isaa san isinaa godhu wallaahi mucaa jaalalaati jechuudha. Baga soddaa nuu taate ibsaa keenya si jaalanna. Tanaaf irra deddeebinee anilleen akka nama tokko bakka bu'ee dhiifama si gaafadha obboleessa kiyya. Ibsaa yoo as yoo hin jiraanne immoo rafuullee danda'a gasaan duwwaadha nu biraa'e. Tanaaf tara takka as baateti Eid Mubaarakis naan ja'a uummanni as jala jirtan. Hundi keessan gammachuu malee hamtuu nutti hin barreessinaa daraa. Yaa. Maakii as beekaa? Maakii as beek? Hulaa amma yoo namarraa baay'inaan jettan nama Sirreeffataa jira ibsaan dhufa. tole ayyee. Yaa namni ni balleessanii tolchaa. Akkasii maama bayaan galatoome obboleessa kiyya wallaahi. Ulfaadhu habiibana. Ulfaadhu. Takkanaati jara keenya giiftii ol daddarbaa maama bayaanii fi wanniifis ol haraa. Ol haraa uummata gammachuu ibsaa kaa maal taatansa. Yookaan akka maama bayaan nama godhu sanitti carqii isin darbinee isin dhooyina. Awwa qoflaa kaa isin qofalchi. Hamza galchi. Mee ibsaan eessa jira? Darbaa jira. Ibsaan eessa jira? Mee ilillee darbe ibsaa? Maqaan kanuma ibsi shaagosanii mee? Yes. Yes, qabe. Ol seene. Assalamu alaikum ibsa. Assalamu alaikum. Akkam nagaa qabdu? Nagaa galata rabbi alhamdulillah. Daawwachaa turte moo ammuma dhufte ibsa? Ana amma dhufeeti. Haa. Ani karaa biyyaa kana jira beeytaanii Turkiillee hin jiru waan takka miidiyaa gubbarraa hima arga. Haa. Jechoota tokko tokkos waan maama bayaan kun jedhu nama arga namni waraabeetuma gadhiisa beeyta. Haa. Wanni atarra dubbattu ammoo wanni atarra namaan jettu ilmee guutuu ta'a. Gisee takka ammoo nama guddaa irraa dubbiin akkasii sun wayita ba'u hedduu fokkota beeta. Namni afaan ofii kanatti sila adaba qabaatee bareeda. Wayita siin jedhu. Tole ibsaa kiyya takka osoo dubbanne waan takka jechuufadha. Laalaa ni dubbatta. No, Ni dubbatta habibi. Wayinsii waan takka. taane no Laalaa ni dubbatta. amma waan isin irra jirtan Dubbatta ibsa. beekuu baadhullee dhugaa dubbachuun firummaan kuttu beeta. Mee takka Bira keetillee dhugaa nabaas itti himtee yoo dhugarra si jibbee nabaas yoo hojjetee ibsaa kiyya takka nabaas habibi. Yoo nu dhageeffataan turin malee maamma bayaa wanni inni godhaa ture, wanni inni dubbataa ture, wanni inni asirra waraabe hundinuu akka dogoggora taate atillee yoo as jala jiraatte hin beeyne ibsaallee soddaa kiyyatti balleeyseen jira badiinaa godhee waan san godhuun kiyya badiidhaa je'eeti dubbatee ture jechuu fadheeti. Maakiis asirratti dhiifama gaafatee ummata nama 7,000 kan ulaalaa jiru kanallee dhiifama gaafatee
waan sanif biraayin jee malee wanni takka ta jirtu hin jirtu yaada jedhu ibsee jira jechuu fadheeti. Akka badii taate ifirrattis muree namni hundinuu hubatee jira ibsaa keenyan. Anilleen akka nama gartee obboleessa kee soddaa keetitti jechu kun jaartii ofii beeki jaartii hoggaa arrabsan jaarsi maal akka fiil godhu annin beeka. Siigalee wanni tun madaadha nin beeka. Badii fudhate obboleessi keenya nama 1700 badii fudhate akka balleesse akka wanni san badii taate hunda itti himnee hayyamee maakillee dhiifama gaafatee maakin akkasitti an ibsaanuu fidii obboleessi keenya yoo nu muufate ni araarfannaa jeetiin walleessitti wanni jettee si yaamte tana sii muufadheetti ibsaa kiyyatti haasa'e madee. Fanadhu. Laa maal jedhan beektaa afaan amaaraa kan waggaa bira saam yaa waggaa irra saam jette si galee dhiifamni illee akka qabu wanni martinuu akka qaba. Anamma nama haadha abbaatii arrabse akkasuma dhufee jaartii kana biratti arrabse jechuun yoo jaartiin tiyya balleessite mucattiin tun siingilii miti dhufee natti himachuu danda'a. Wal beeyna akkuma nama kamittuu keessaa wal dubbisnaa duraanillee nama waliin haasawa keessaan qabu yaa abuu maakin akka na goote jaartiin tee akkana jedhee manatti wanni kun marti gara miidiyaatti hin dhufu waan keessaan dhumatuu danda'u. Erga gara miidiyaa fidee waan kana mara dubbatee waa hedduu jedhee haadha abbaa bira isii bira taree haadha abbaa arrabsee waan akkana waan akkasii jedhee haasa'ee boodee ana bira dhiifamnu akkasii hin jiru. Maaliif beektaa namni haadha abbaatii yaannat dhufe ijaan nat dhufe ijitii yabitaa mirgaan nat dhufe dhiifamni wanni jedhan jiru wallaa na biratti. Si galee mikniyaatu wanni naa dabalus erga na xiqqeessee irraa bahee tuffiidha kun erga na xiqqeessee irraa bahee waan fedhe dubbatee namni nama duratti waan fedhe siin jedhee deebi'ee achiin dhiifama akkana maali jechuun hin jiru. Si galee kanaaf waan inni viidiyoo haasa'e jechaanillee jechuu baadhu namu argeera dhagahee jira. Jecha inni jedhe san jecha inni isiidhaan jechaa ture san haga ilmoo maaliin argatanii jaarsaa hojjan sin baasaa maalii godhee waan akkasii godhee siirii dhaqee jedhu san waan inni akkas jecha san bakka namni dhagahee madagaa haadha abbaan isii firri isii mucatti tanaa wayita caqasan maaltu itti dhaga'ama abbaa isii maaltu itti dhaga'ama haadha isii dara maaltu itti dhaga'ama namni maaf kana iyyaan sanirraanuu yoo namni durriyyeen namni argellee haasa'e waan namarraa fakkaatu namni calliseetu bira ta'uu danda'a. Garuu namni guddaan tokko namni silaa waan diinii rabbii dubbatu wanni silaa yoo namni nuyyuu tasaasan yoo mucattiin tasaasateeyyuu mucattiin maantu nu tawallaaltu ta'eyyuu gorsuu danda'u. Waan akkana akkasiitii miti akkana hin godhini jedhee itti himuu qaba moo waan hagana ga'u jedhee arrabsee irraa bahee mucuq jedhee as deebi'anii dhiifama. Ata kain fudhatamee wayita kana ati matammaan keessaniyyuu isinummaanuu dhaabaddaati. Laale ibsaa kiyya maal lama qoy lammaffaa jedhe sadaffaa qoy tokko lammaffaa miidiyaa kana gubbarratti anaa maakiin osoo walitti hin dhabamne min durallee erga dabalamnellee dhugaasitti maame warroonni waan fedhan jedhanii irraa bahanii naafisiin obboleeyyanii ijoollee biyya takkaatii na caqas harargeellee ta'uu danda'an harargeen oromoodha nullee oromoo garuu ammoo naafisiin obboleeyyanii ana jala waan fedhe jedhanii ni arrabsanii irraa bahanii dhiifamaa ani obboleeyyanii wanni jedhu narratti hin dalagu tuffiidha malee tun biyya teessan ta'uu dandeetti bakka feete ta'uu dandeetti garuu ana jala dhuftee arrabsitee irraa baatee waan feete jetteeni isiin nuufisiin ijoollee biyya takkaatii waan fedhellee jedhuun rakkoo hin qabu maal jechuu kun sadaffaa viidiyoo isii finnaa viidiyoo maalii finnaa viidiyoo akkana isin baasnaa sila isin ka miidiyaa kana gubbarratti halkanii guyyaa warri waan akkanaa kana iyyaa ooltan kun waggaa beekama iyyaa ooltan kun maa hin finne viidiyoo makana maa fe gadi baastaniituma agarsiistanii ummata kanatti jechuu
nutti hin agarsiisne. Ka isin adda argitan kana viidiyoo. Ima fidayyuumee viidiyoo ma jettan kana fidayyuumee. Yoo qabaattanii rasiisin jedha achumatti ilaala. Yoo barbaaddan ol baasaa isin jedhe minum maal samaam. Si galee laal. Maakiidhaan maakiin ka walitti dabalamneen wani na dura taree jiru. Yafallageen agar binoor. Silaa qabaattee iyyuu jechuudha. Wannumaan akkasii silaa jiraate. Yellam kuni akka dhibbaan dhibba shuura akka hin jirre hin beeka. Gin binoorim bimaxaam yoo dhufellee ምንም ቀየር ነገር የለም ወን ጅጅረም እንጅሮቹ ሲገለ በዋኒ ሲ ዋንተሪ ሃሰው ሲ ጂኒ ዋነም ሃሰው ከነ ሙሉ ፉረዴ ጃለዴ አክሰፕት ጎዴ ዋን ዱፉ መራ ወን ድሮ ደርብ ከነ ይላለቱ ኤርገናፊሲ ወልም መከምኒያስ አይደል ማማ በያን ቪዲዮ ባሳ ቪዲዮ ሲ ገባ አከና ወላሂ ፊደሩፈ Fidi me obboleessa fidi kuno video ran nama kuma saddeeti foytu nu laalaa jira. Ta'i gaafad. Ani taasal fardu as dura na duratti fida video san. Gizee mara kana haasawuun hin fokkatu. Gizee mara kana dubbachuun hin dabdaru. Tole ibsa fidatte. Kanuma isiniin jedha galatooma walla seensisu keessaniif amma bayaan ammoo akkarama kamittu tiyechu dhiifama naafsiil asumatti haa gabaabsine ibsa nagaisa tole dubbiin gabaabsina dhaab oggota kana dubbata asuma jirra nullee jechuu barbaade Itoophiyaa ma jirra oggota kamee naafsi ibsa tara takka haasawaniin fixalleetteetiin siidhiise manaa kannita Bado yirbar. Tole. Ibsa keenya ammaan hoggaanii fiin dhiifama ati si gaafachaa jiru kana maakii tuqeeti. Maat. An hoggaan ibsa dhiifama nuuf godhi dhiifama naaf godhi siin jechuu jiru kana maakii fi ati tuqeetiin dhiifama si gaafachuu jira. Ana gaafataat. Jechi xiyya arrabaan wayin isin tuqeen jee hoggaan dhiifama si gaafadhu kana. Laa. Yes. Maaliif si gaafadde beektaa? Bakka kee kana bu'eetiin waanin fiil godhee wanni tun akka nama dhukkubsitu hubadhee si gaafachuu jira. Akka isiin nama dhukkubsitu niin beeka. Garuu ilma namaa kana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala نبي محمد كل بني آدم خطاء هندي النتي المناماتي ملايكامتي المناماني بالليز وخير الخطائين التوابون أمو الرجارين إساني والروان سن بديت بخير رادي بيجا نجا منجو يبسا Jara tuan. Thank you. Wannin kana si khaasef akka Oromootti dhumti dubbii dhiifamaa jedhan abbuma fedhe waa ta'u dhumti dubbiidhaa dhiifama wanni maamma bayaan maakkiidhaan je'e ummata durattiin gaafadhe viidiyoon jettu ni jirtiin jeen aareetiin je'e annamnummaanin viidiyoo irraan shakkine yoo jiraatte isiidhaa jee ilma namaa tahee namni hin balleessin hin jiru ibsa. Sigale ilma namaa tahee khabadii isaa hin beeyneetu irra badaadha namni eega balleessi namni kanaa miti akka Oromootti fi akka aadaa Oromootti walis ni jeesaa beeka hoggaa walat jeese akka Islaamatti fi akka hundattuu akkaataa jira dubbii gaafa gabaa magaalaa badde gaafa gabaa magaalaa tolchanii jiran maakiin online kana gubbatti jechisan isin jaame waligalle online kana gubbatti ol deebifne akka jechisan hin jirre ummatas garsiifne jechisanis akka gartee jecha kijibaate ummatatti agarsiisaa jirra kuni maali nagaya buusuudhaaf
booddeen dubbiidha dhumti isii nage abbuma fedhe waa ta'u si galee yoo wal ajjeeses namni dhumti isii gumaa fi heeraa fi seera akka islaamattis gumaadha akka oromottis gumaadha akka heeraa fi seeratti illee yoon gumaan fudhadhaa lakkiinaaf haa hidhanii jettellee siif itti deeman. Tanaaf wanni bakka tana dhaabbannee fi sa'aa 2-3 teenyee fi asirratti haasa'uu jirruuf ibsaa kiyya akka nagayini dhufu akka uummanni illee nagayini bu'uufi. Walii gallee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namicha nama 99 ajjeeseefuu dhiifama godhe. Dhiifamni maamma bayaan osoo atin dhufin ibsaallee itti balleeysee dhiifama jedhe sani dhiifama rabbiiti dhiifama namaatiin. Dhiifamni yeroo hunda ka namaatii miti beek ka rabbiiti. Tanaaf ibsaa irra deebinee wanni si gaafan akka obboleessa kee kasirra guddaatti wanni isinirratti ta'e san waan sirriitii miti waan san addas baafanne ummanninis caqasaa jira si galee komantii nuu banaa jara keenya ummanninis caqasaa jira wanni san akka badii taate namuu hubate abbichi je'illeen hubate dubbii tana asumatti akka xumurru barbaanna ibsaa keenya. Laal Hamzaa kiyya kabajamee illee masi kabaja rakkoon hin jiru dhiifamni di karabbiiti garuu ammoo waan tokko sitti mana jagas waan sana osoo hin taane miidiyaa kanarratti waan hamaan jechuu fi arraba argite nama arrabsuun namoota beekamtii itti fakkaatu beekumsa itti fakkaatu jiru yookiin dammoo nama arrabsitee kabajaa itti argattu itti fakkaatu jira waan feete namaan jedhanii. Wallahi lazim haadha abbaa kiyyarruu hin jiranii afaan kiyyaan waan arge asirratti dubbadhee natti hin saalfatini haadha abbaan kiyya anaan hin saalfatini akka itti na guddisaniif beekaaf malee abbaa fedhe miidiyaa kana gubbarratti jechuu quba itti dhahee jechuu arrabaan mucuq isa godhee ofirraan deebisa abbaa fedhe garuu ammoo an ilma nama guddaati si galee abbaan kiyya sababa kiyyaan hiriyoota isaa waliin taa'ee kabajamee ilmi kan ilma akkanaati jedhanii akka biraa ka'ee deemu barbaada malee itti saalfachuu akka naan saalfatee gurbaan kan kee miidiyaa gubbarra akkana nama arrabsa akkana jedhaa jedhanii akka inni nama keessa taa'ee deemu barbaadaaf yookiin akka inni akkas hin taaneef callisa malee miidiyaa kana gubbarratti zimmi jennee callisuun kun sodaanneetii miti sodaa faamilii kennaati. Sodaa abbootii kennaati. Sodaa nama gurguddan nu jala jira. Sheekota nu jira. Ulumaayee kalee itti qaraan. Nu qaraasisan. Si galee jaran nu jala jiraaf callisna malee abbaa fedhe miidiyaa kana gubbarratti qubatti dhahee akka namni tokko waan takkaan dubbanne deebisuuf hin danda'a. Garuu hoo hin bareedu. Hin fokkota. Waraabamee taa'a sagaleen kun. Ilmaan teennatu arga. Si galee ilmoo ambur argadhutu arga. Abbaan kiyya miidiyaa irraa akkanan nama arrabsaa ture gaafa miidiyaan kun jenereeshiniin dhufu warra miidiyaa fayyadamu na miidiyaa fayyadamu bonnas saalfataniif callisa malee abbaa fedhetti lan abbaan feetan kana booda miidiyaa kana irratti waan takka jedha ilaaltamee ibsa akka duraan san argitanii sini galee kana wayita jedhu isaan faana miti dhugaa namni dhugaa walitti himee walirraa deemuun bareeda si galee dhugaa dubbatanii bakka itti dhiite buluu wayya jedhan sini galee innaa Maamma Bayaan Siri mi abbaa siirillee arabu jecha jedhee viidiyoo san illee fidi waan feete fidi ana irra laal ana miti kadhiifama gaafatu qabu haadha abbaa isii jira aydan miidiyaa kana laalan hin dhagahan viidiyoo kana argan si galee jarri yoo dhiifama gootee fi jarri yoo ishi jettee garaan inni afaan san dubbateen itti fayyan anillee itti fayya. Sani achitti never ever. San anaaf naadhiisi anaatu godha san. Anallee san booda na waama. An dhiifama garuu si kabajaas jaalladha Hamzaa kiyya. Dhiifama na of kolchii dubbiitti ya macarashaan tanuma. Si galee. Tana takka asuma naa taa'e akki goonu tana anaatu godha
akkumaan dubbii fudhatettiin godhama amma bayanteeti maayikii ni fudhadhu haase. jalqaba irratti soddaa keenya ibsaa yaa ati maayikiin siif jaartii teeti anammoo yookiin akka obboleettii teenyaati yookiin intala teenya. Intala teenya tana yaa namni arrabaa walitti ni bu'aa wayi jechaa walni tuttuqaa osoon ishii dhiifaman gaafatiin dura mee fakkeenya soddaa keenya yaa soddaa. Boo namni obboleettii ofii akkasitti hin arrabsu obboleessa. Obboleettii hin jedhin. Ibsa. Laa arraba akkasii namni nama arrabsee waan arge jedhee obboleettii jedha. Maakii jedhee haase. Hafita toofsi ibsa gutak. Sababaa jecha nani ishiidhaan jedheef kanaaf jecha yeroo viidiyoon tun takkaa miidiyaan irratti jecha akkasii namaan jedhee illee beeku. Garuu immoo maalirra akka jechi kun jedhuu dandee waan sammuuti yakkin na godhee fi waan naayyee jedhee nama hundaadhaatu itti beeka. Haa ta'u immoo sababaa jecha nan ishiin jedhee kanaaf jecha hoggan arguun wallahi qasaman billaahi miidiyuma kanaawu biqa namni sabulumatiyyaa akka hin agarre if jibbuu ga'ee miidiyaa irraa deemuu fedha. Sadarkaa lubbuuti irraa if ga'u irratti. Ani hin fedhu anta takka waan akkanallee jeellee ani hin beeku. Ilmi namaa ni aaraa balleesse maatiidhas ta'e ilma maatii ishiitii fi qe'ee bira kutee cufa uummata Oromoo hunda kanatti dallanee jira waan ta'eef san bira kutee obboleeyyan kiyyaan natti aari maatitiyyaan natti aari waan ta'eef yoo lakkee immoo kadhiifamuun godhu ka jettu taate yaaqiiga arrabaa fi ilkeen wal dhoyti ilmi namaa ni dogongoraa khata'a ka ammoo gama viidiyoo ati dubbattu wallahi an viidiyoo ati amma jettu kanas viidiyoo namni maayikiin ani qofa arrabsa osoo hin taane na dura arrabsamaatuma jirti hin jaalanne garuu arraba namni ishii arrabsees arrabni namaatillee humata akka ishiillee hin goone ani miira hoggaa janii aaruma aariidhan jedhe malee waan ergasii fi ishiidhaa maaree warri wanti jamaa kun hin jiru naan biraan. Ni dogongora ilmi namaa hoggaa waan hin taane jedhe sammuudhaa taana jedhe hadimma lamaffaati hadimma waa'ee baarsaatii fi siiri qajettu kanas wallahi qasaman billaahi sii kakadhe. Okay, meyo akkam ta'e okay dhiifama naa godhuu dandeessan ishiyaa. Laal maama bayaan balleessitee arrabsitee dhiifama eegalaal dhiifama laa ati nama diin qara'eemi. Naa gorra'amtu malee jette siifam godhu. Maan gochuu naa gorra'amtu obboleessu na jagas dhiifama barbaaddeemi. Himat lala haadha mana keetiin si jala arrabse haqa qabde baga dallant waga aarte naam anuu yoo jaartii jana jalatti arrabsan hin jaaladhu natti dhaga'ama okay mee akkam siitaa okay dhiise hayshillee dhiise ati suman fayyifadha ishii dhiise okay natti murteeffadhu ishii. Na jagas ansanii miti atin arrabsite waan feetellee jetteemi nama diin qara'eemi atin nama diin rabbii barsiisuu mi naan jedhe nama diin rabbii barsiisuu miti dhiifamni kun intala dunaa rabbaa qabdi haadha abbaan sun garaa san sii fayyanii jecha agas gahu jetteeni atin deemi jara dhiifama gaafadhu jarri yoo sitti fayyan anillee si fayya tatiyyaa qallaali. Jarri maalitti ibsaa keenya soddaa miidiyaa fayyadamanii kanaa maalitti akkasii tajaraa anaaf fixa ibsa tajaraa dhaga'i. Hin fayyadaman miidiyaas ni fayyadaman miidiyaas ni argan maama bayaan deebii orba ni argan jecha keetis argan si galee unkaan jaraa miti daa'imnuun fayyadamti isaa ammaa kan si galee ilmaan ta'e yoo Gutak isin lachuu naa kanna anamma akkanaa goonu laa maama bayaan. Jaartiin seeti gaa'ii jalqaba sirraan dhiifama si gaafadha jaartiin teeti si fuudhe. Dhiifama yoo lakkii ani hin ta'u hajjetu taate murtii biraa murteeffadhu hamaatiidhaa dhiise. Gutak mee maama bayaan naa dhiise gutak akkana goona maatii
maakii wajjin anaatu isa geessee akka maatii sanii wajji walii araaraman godhatun dubbi anaa fudhata. Okay? Tabiraa ammoo wanni nuu godhu Maamman Bayaan haasawni inni dalage san akka dogoggorate viidiyoo nu waraabee nuuf haa gadhiisu. Tun asitti dhumatti ibsa. Ta maatii anaatu maatiis dhaqee maatii san dhiifamas gaafatee wajji jidduu fixa. sanuma jedhee bara amma sanuma jedhee mire anillee Sananaaf naafan ibsa tamaatiiti. dubbii fixaati laal namni amma bakka tanan maatiif haadha abbaa asin fidina hin gaafatin ilmaan isaaniiti. Asii milatti. Dhagas wanni namni waan haadhaaf abbaan itti dhagahamu kun namni waan kana hin laalle yookiin itti hin dhagahamne durriyyee barandaa haadha abbaa ofii hin beekne qofa malee ka beeku waan haadha abbaan keessa jiran jecha saniin hin beeku. Baalagee fi durriyyee qofa ka waan kana hin beekne nama haadha abbaa ofii hin kabajne jaalatte jibbite haadha abbaa arrabse waa jedhee arrabseemi deem dhiifama gaafadhu sanirraa san booda dhiifama anaa dhufte jaartiin dursa faamiliidha ergasii dhufte. Ni jira dubban. Afaanitti isin qabu guyyaa fi nama kuma kudhantu as jira. Ani jaartiin ta ibsaa fuudhee wallahi dhiifama wajjin sodda waan biraatiin na adabadhaa adaban natti mursiifadhaa. Dhiifama nama kuma furnaan kanattan isiniin ja'a. Ani maatillee waliin beeynu. Maatii immoo akkanitti deemee dhiifama gaafadhus hin beeku. Maatiin jalqaba dhiifama gaafadhuudhaan waan sababa ani waan irratti aaree kana jalarraa kaasee aariin waan biyyoo tanaan jecha kana jedhe yoo jalarraa kaafnee hafin nu haxumurru taate ummata Oromoo irratti maatis as baafnee soddas warra maatii lalamaan yookaan maatii isaanii ummata Oromoo irratti an dhugaa kanan qabaa fi waan kana ishiidhaan jedhe dogongoreeti aareeti ilmi namaa ni dogongora. Haala saniin ta'uu qaba malee tamaattiidhaa ani Hamzaa dhiifama wajjin ittiin seenu soddaa yoo naatti fayyuu diddan na adabsiifadhaa yookiin na ajjeefadhaa rakkoon qabu. Haala wasaala in fudhadhaa adaba keessa. Baarakallaahu fiikum. Wallahi ittiin seenu. Yoo na ajjeefatu barbaaddes suma kan naaf fayyuu wanni maatii galleen jiru. Waan feete natti murteeffadhu feetuu hidhaa waggaa meeqaatti natti murteeffadhu waan feete natti ajajadhu. Yes. Emperor. Okay. Assalamu alaikum. Okay. Tole tamaatii ammoo gama duubaatiinis taate waa hundaan akkumaan isiniin jee akkuma dubbii tanaa sirra finnee fixnetti maatiillee gama duubaatiin akka fayyifnu abdiin qaba rabbirraa hin kajeellaa qabaas. Ta'ammoo asirratti miidiyaa irratti Maamman Bayaan ibsaa gaafachuu jiru isaan lamaaniin walii dhiisan. Isaan lamaan ummata duratti wal gaafataa jiranii maal akka waliin ja'an isaan lamaan ittiin dhiisa. Hamza dubbis irraa xumuru maatii soddaa kiyyaatii fi soddaa ibsaa fi maatii jara hundaatu lafarrattan araarfadhaa dhiisaa kalaas akka. Anumaatiitu araarfadhee. Namni miidiyaa irra fidii gaafadhu siin jedhan jiru miidiyaa duubumaan fixata maatiiti yoo jara dhiifama sii godha illee dhiifama sii godha rakkoon hin jiru tatiyyaafteeti anillee Itoophiyaa jira wal arginee dhiifama waliillee godhuu hin dandeenyaa Maamman Bayaan katabaatam jiraattati. Gaar ani rakkoon qabu kan jiran siifa namaan an fiixee baran maatii siin jedha naafsi wal arginee dhiifama walii goona rakkoon hin jiru maatiif kadhu godhu. Soddabsalaa. Laal maatii anaa Hamzaa galatoometin. Maatii anaa manatti dhaqee araarfataa tummaan natti fayyisi. Dhiisi maatii na deemee araarfata.